Godina Harargee lixaa aanaa Qobboo fi godina Harargee bahaa aanaa Dadaritti kan argaman qonnaan bultoonni kunniin waggootaaf hojii misooma sululaa aadeffachuun hojjechaa turaniiru. Bara kanas duula kunuunsa qabeenya uumamaa mootummaan naannoo Oromiyaa ji'oota lamaaf labse bu'uureffachuun meeshaalee barbaachisan kanneen akka qottoo, doomaa fi akaafaa dursanii qopheeffachuun gamtaan bahanii hojii misooma sululaa hojjechaa jiran. Naannawa kanatti hojii misooma sululaa waggootaaf hirmaannaa uummataan hojjetamaa tureen bu'aaleen ijaan mul'atan argamaa jiru. Qonnaan bultoonni aanaa Doobbaa fi Dadar faayidaa fi muuxannoo waggoota darban misooma sululaa irraa argataniin onnatanii bara kanas dheebuu fi beelaaf osoo hin jilbiiffatin bu'aa olaanaa galmeessuuf kutannoon hojjechaa jiran. Jijjiiramni tanaan dura hojjenne bakka ammaan tana hojjechaa jirru fi duraan hojjetamtee jirtu garaagarummaa guddaa qabdi. Garaagarummaan isiin qabdu iddoo mukni mayritti mayruu fi mayriirra jira tokko miti. Naannoo keenya faala biqilleensaa hamaatu ture. Biyyeen teenyaa deemaatee turtee bishaan asirraa koo miidhaa bal'aa irratti gaggeessuudhaan kuni baay'ee nutti dhagameeti kutannoodhaan kaane. Kutannoodhaan kaaneeti dhiiraa fi dhalaa kan jenne hundi asirratti ejjennoo takkaan asirratti baaneeti kan hojjechaa jiru jechuudha gammachuudhaan dhiibbaa takka malee kaka'umsa ifuma keessaa kaka'umsa hamileen addaan nu dhagamteeti asirratti kaaneeti jechuudha gisee asirratti hojjechaa as keenya jechuudha hanga ammaatti. Kanaan dura miidhaa baay'eetu nurra gahaa ture. Mootummaan haa galatoomu sulula baatanii akkanatti hiitanii akkana hidhachuu qabdan jaaneeti nu kakaasan irra baanee gaara kana hidhuu eegalle miidhaan galaanni asirraa deemee nu miidhu san nurraa dhaabbatee jira. Biqiltuu adda addaa ni dhaabbanne gaara kanarratti magariinis mayruu eegale amma horiin asirra jiraatu kun hidhaan kun eegale bishaan as keessa ciisuudhaan meeraas gaameera. Aanota kanneen lamaanitti hojii misooma sululaa bal'inaan hojjetamuu osoo hin eegalin dura gammoojjummaa fi hanqinni roobaa isaan mudataa waan tureef qonnaan bultoonni midhaan nyaataan of danda'aa hin turre. Hojii kunuunsa qabeenya uumamaa hojjetamaa tureen garuu gabbinni biyyoo fooyya'ee maddi bishaanii dabalaa waan dhufeef oomishtummaan qonnaan bultootaas dabalaa dhufeera. Mootummaan bultii 60 labsii duula misooma sululaa jeen kan labse nuti rakkina naannoo keenyarraa jijjiirama qilleensarraa ka'een oomishaa fi oomishtummaan nurraa xiqqaatuudhaan bishaan nurraa xiqqaatuudhaan wajjin dursinee guyyaa 30 guyyaa 9 san dura dabsinee eegalle. Maaliif jennaan naannoo keenya kana bakka qilleensi hongeen waan nu mudateef jecha wabii nyaataa jala galuudhaaf ifa waan kana eegalle booda oomishni keenyallee haalli qilleensallee jijjiirraa gaarii isaa waan nu garsiiseef jecha itti amanne dhiiraa dhalaa keenyaan dubaraa wajjin asirratti baanee hojjechuu kana eegalle jechuudha sababa rakkinarraa kaaniin jiru. Waa'ee gogiinsaa waa'ee lagaa biyyeen teenya hir'aturra oomishni dabaluu dhaburraa hidhanti isa lagaa biyya kanarratti kaane. Yooni biyyee tana hidhanne maddi lagaa ni gabbata. Ooyiruun fakkeenyaaf ammaan tana callaa kan nu diddees callaanis ni dabalaa. Qabeenya qilleensa jijjiiruu mas tokko qilleensa jijjiiruunis bakka mukni jira qilleensi jiru. Asoo hojii misooma sululaan eegalin dura manca'insi bosonaa bal'inaan akka bal'arraa akka hamarra ture. Kanaan wajji wal qabatee hojii misooma sululaa eegalee booda jijjiiramni qilleensaa ni jira. Maddi bishaanii dabaluu ni jira. Dhiqamsi biyyee irratuun ni jira. Kanaan wajji wal qabatee haalummaan jireenya namaatu dhangala'aan galaanni humnaa ol lafa gaaraa kanarraa bororee lafa raareedhaa balleessaa ture irrataa as dhufe. Kun bal'inaan madda dabaluu dhiqamsa biyyoo fi biyyeedhaa hir'isuu kanaa wajji wal qabatee bu'aa bal'aa irraa argame. Waan agartan kana guutuu fedhuma keenyaan hojjenne jechuudha. Fedhuma keenyaan hojjenne maaliif bu'aa asirraa arganneetu
bu'aa asirraa harkannee murteessaadha jechuudha. Kuni amma dura bishaan asirraa ka'u rakkoo hamaa nurratti uumee ture baay'ee miidhaa naannoo keenya kanatti fidee ture jechuudha. Kanaafuu amma kana hubanneeti jechuudha qotee bulaan keenya guutuun hojii wanni qabsoo akkanatti kutannoodhaan ka'eef kanaaf ashaaraa magariisaa keenya hanga guutumaa guututti ni shaffannaa. Ashaaraa magariisaa keenya naannoo kana ni shaffannaa. Magariisa akka naannoo keenya taate bu'aa jijjiirama adda akka asirraa argannu wanni nuti fedhii keenyaan murteessinee asirratti sochii godhaa jiru jechuudha. Erga daagaa kana hidhuu eegalle maddeelee laggeen keessatti mul'atan jiidhee burquusa. Inni ammas oomishni yeroo roobni duratti caamsaan ni heddummaata. Ifa waan kana akkana goone booda qilleensi qabbanaa wajjin rooballee dabalataan karaa waaqaatiin argan. Sababa asirraa ka'uun jechuudha. Laynni ni gabbate qilleensi samillee ni jiidhe oomishni keenyallee ni dabale jechuudha. Duraan dachiin tun oggaa laaltee adiidha. Wata akka irraa ni muqolu. Biqiloonni uumaa kun hundi mul'atan. Baala harcaasaniiti wanni hin qaban. Suuraan qaban jechuudha. Amma ergas booda baallillee bonarraa hanga bonatti irra turuu dandeenya. Waan hidda as kana lafti tun dhoqqattee bishaan as ciisee asitti wanta ta'eef jecha baala kanallee akkanatti ittisuu dandeenya. Dhiqaminsi biyyeettis hallayyaan gosa garaagaraa achiin dhootee karaaleen adda addaa bobbaa galatti nama rakkise ni xiqqaate. Bishaan duraan xiqqaadha. Amma immoo bishaan sanillee egaa kana gaara kana hidhachuu eegallee nu guddatee jira. Galaanni asirraa gaddeemu dachii muraatii waan nutti dalaynus nu jala balleessaa ture. Amma san hundi dhaabbatee oomishni oomishanus bishaanis nu guddatee raafuu kuduraa adda addaa kana hundatti dhaabbannee waan magaalaarraa silaa maallaqa keenya fixu nurraa xiqqeessee jira jeetii yaada. Akka mataa kiyyaatti kuduraan magaalaarraa binu san amma bishaan sanarraa oomishachaa itti fayyadamaa jirra. Hojii irratti dubartootaa fi dhiira osoo hin jenne iddoo sululaa inni qabannee jira. Iddoo gaara shaambakka jedhamu kanarratti dubartootaa fi warra dhiiraati osoo hin jenne dubartoonnis qixa isa fakkaatu. Warri dhiiraatis akkanumatti wal qabannee qilleensa kana yoo baanee biyya teenyaa kana hidhanne ni jijjiirraa qilleensa kana qilleensa jijjiiruu irratti. Yeroo ammaan tana bakka mukni jala taa'u jiruu fi bakki hin jirre yoo amma garaagarummaa guddaadha qaba jechuudha. Amma biyya teenya hidhannee akkasitti san booda madda keenya gabbatu muka keenya kunuunsu wal kahaabnee kan boonuu qabaan jiruun. Manirtinu manira, oi dirtinu manira, yabo kadira managote. Allavo oza dila vilenza. Khumi baranda ga dunya namagote. Daruma angarida, ilma badu bajisu. Daruma ali gavdagai. Khumi lola daga rabu mazialisu. Awizo biladima, hoy bilasi toleboni gai. Ila adi dole nagarre gai. Khumi baranda ga rabi toleboni. Bishingaa dhala bulee wani jabeessa loonii jenna guuni fide asirra darasu. Jaarsaa jaartii wallolee aboo gaafiraanni foonii. Oborraa bishidiimoo ashee lukkuu gorraate amilee dagaan qabu yaabbalee soosoo rafuu warraate mirqaanaatti dhagama uummanni gammachuun woo jecha haraaraan itti dhagamu. Faaruun kun yookiin gaarishaan hawaasni yeroo hojii hojjetu hojii misoomaa kamirratti yeroo bobba'u guuzaa yeroo hojjetan gaarishaa jedhan. Gaarishaan hojii san si'oominaa yookiin cichanii akka hojjetaniif yookiin hamileedhaan akka hojjetaniif kan isaan gargaaruudha jechuudha. Mee akkuma argitan hawaasni yeroo ammaa kana hojii misoomaa sululaa guyyaa guutuu hojjetaa oolee bifa kanaan bifa faaruu kanaan yookiin sagalee gaarishaa kanaan deeggarame hamilee isaa si'eessa guyyaa guutuu kan itti hojjetudha jechuudha.
Hojii misooma sululaa kanaan hidhaawwan daagaa gosti garaagaraa hojjetamaa kan jiru yoo ta'an innis bishaan kuufachuu fi biyyeen akka hin haramne taasisuuf kan gargaarudha. Gaarreenii fi sulullan hidhaan daagaa garaagaraa irratti hojjetame kanniin biqiltuuwwan gosa adda addaan ni uwwifama jedhameera. Kanaan dura akkuma argaa turtan kana mataan kun gubbaan qotamuudhaan kan ka'e raareen kun akka jirtan hallayyaadhaan baay'ee miidhamaa ture. Dhiqamiinsa biyyoo ture. Biyyoon oomisha gahaa kennu dhiqamaa ture. Ammaan tana garuu bu'aa waggoottan darban harkamerra dhaabbatamee amma bakka banaa jiru akkam goona kan juun hawaasaa waliin mari'annee iddoon kun filamee ammaan tana isa sana hambisuudhaaf kan irratti hojjechaa jirru ta'uu isaati jechuudha. Hojii eegumsa biyyoo bishaanii gosa 6 hojjechaa jirra. 6 keessaa daaga barcumaan jira, beenchi teereesiidha. Inni immas daaga gaaraati jira. Lamadammas istiraakcharoota jiidha qusatan keessaa maayikiroobeeziin, eebiroobeeziin, tireenchii fi boolla biqiltuudhaa qotaa jirra yeroo ammaan tana. Isaan kun maali? Daayini yeroo hojii eegumsa hojii dhiqama biyyoodhaa yeroo qabee hambisu istiraakcharoonni jiidha qusatan immoo akkuma maqaa isaanii jiidha qusatan. Inni kun jechuun bishaan roobaa gadi roobe hundaa'u ofitti qabuudhaan hamma xixiqqaadhaan qabuudhaan akka lafa keessa gadi seenu taasisuudhaan gahee mataa isaanii baatu jechuudha. Boolla biqiltuu yeroo jennu boolti biqiltuu ammaan tana qotamee booda yeroo ashaaraa magariisa dhaabbii biqiltuutiif haala mijeessinu ammarraa eegallee kan qopheessinu ta'uudha isaati jechuudha. Biqiloota garaagaraa iddoo biqiltuullee asumatti uummanne qabna. Ifumaaf asumatti baafnee asuma dhaleessine jechuudha. Amma duratti mukkeen qofa dhaabna amma ganaa fuuldura muduraa adda addaa jechuudha. Kan irraa nyaannu oggaas dhufnallee kan irraa dhandhamnu kan dhandhama namaatiifis nagaa qilleensa jijjiiruu keessatti faraqaa qabu. Nyaataafillee marsaa qabu jechuudha. Kan akkanaa kana ijoollonni illee oggaa seenan kutatanii nyaatan wabii nyaatanii xiqqeessa waan jiruuf muduraalee adda addaatii fi kuduraalee adda addaa asirratti oomishuudhaaf fuuldura haalaan dargaggoota keenya kan akka hojii dhabanii dubartoota keenya waldaan irra ijaarre kanniisallee asirratti horsiisuudhaaf karoora qabna. Inishiyetiivii abakaattooti bara dabre kuma 12 eegallee hanga kuma 8 takka kilaasteraan ijaarree qotee bulaaf raabsinee turre. Bara kana immoo kuma 50 hanga kuma 60 karoora keenya. Qotee bulaa kilaasteraan ijaarame biraan ga'uudhaaf. Kanaa jechuudha. Iddoon sulula ijaamee namni itti haajamu hin jirree fi ta sulula ijaamtee filatamte tokko miti jechuudha. Gaarri shaam bakki ijaamu kanarratti filatamaadha. Iddoo tana filanneet biyyee teenya akkuma fakkaatu kanatti gaafa nu rabbi jeegaa inshaallahu hanqa gartee dur muka qofa jenna amma kuduraalee adda addaa waan warri nu laalu dhufulleen irraa nyaatee afaan nyaadhamu jechuudha. Midhaan nyaatallee asirratti humnaadha karoora keenya amma. Egaa bakki itti argamnu godina Harargee Bahaa aanaa Dadar Araddaa Waariyoo keessatti argamna. Ganda kana keessatti bakki yeroo ammaa kanatti argamnu buufata biqiltuuti. Biqiltuun kun duula ashaaraa magariisaa bara 2016 geggeeffamuuf kan qophaa'aa jirudha jechuudha. Buufata kana keessatti yoo xiqqaate biqiltuu 50 hanga 60 kan jirudha jechuudha. Biqiltuun kunis kuduraa fi muduraa garaagaraa keessattuu bal'inaan abukaadoodha jechuudha. Kuni qonnaan bultoota naannawa kanaatiif kan raabsamudha jechuudha. Akkasumas naannawa kanatti jechuudha kan beekamu hojii misooma sululaa bal'inaan kan hojjetamudha jechuudha. Hojii misooma sululaa san irratti jechuudha kan dhaabbatudha jechuudha. Walumaa galatti biqiltuun kun diinagdee yookiin jiruuf jireenya hawaasa qonnaan bulaa naannawa kanaa fooyyessuu keessatti gahee olaanaa kan qabudha. Keessattuu gaarreenii fi sululaa waggoota darban hojii misoomaa fi kunuunsa qabeenya uumamaan misooman kunniin asiin dura kan bosonni irraa manca'ee duwwaa dhaabbatu har'a mukkeen gosa garagaraan uwwifamee mul'ata. Biyyeen kanaan dura lolaa gannaatii fi bubbee yeroo bonaatiin haramus dhaabbateera. Biyyeenis gabbachuun biqiloonni irratti biqiluun naannawaaf gaachanaa fi miidhagina taheera. Aanaa Doobbaa fi Dadaritti waggoottan darban qabeenya uumamaa sababoota garagaraan manca'ee fi barbadaa'e hojiin deebisanii bayyanachiisuu fi kunuunsuu bal'inaan hojjetamaa jira. Hojiin misooma sululaa waggaa waggaan ni gaggeeffama. Haa ta'uti waggaa kana keessa waan inni adda godhu boqonnaa qophii keessatti waajiilee baay'ee hojjetaa turre. Gurmaa'insa akka mootummaatti jiru walitti gurmeessine zoonii misoomaa ijaarree ijaarsa ollee ijaarree gareelee adda addaa ijaarree
isa kana qindoominaan hojjetaa misooma leenjii adda addaa keenya hojii galchine isa kana gaafa dhaabne ilaallu haala qabatamaa aanaa keenyaatiin misooma sululaa addaan baafne xixiqqaa 40 fi gurguddaa 6 haala qabatamaa aanaa addaan baafne hojii gallee jechuudha. Amma bakki irratti argamnu kun aradaa tokkummaa mataa leencaa gaara shaam jaama gaara guddaadha. Akka walii galatti immoo haala akka aanaatti hojiin hundi itti eegalamtee jirti jechuudha. Kanaaf bu'aaleen gama kanaan argamu barabaraan bishaan duraan gartee galaanni dhiqamsi biyyoodhaa baay'een galaanni ciraa ture amma immoo kunuunfamee misoomni illee fulli deebi'ee kan duraan bade deebi'ee bishaan duraan badan deebi'ee arraan tanatti jallislee xixiqqaan muduraalee adda addaa kuduraalee adda addaa ittiin oomishataa jiran jechuudha. Dhuguma akka godina Harargee Bahaatti fi Lixaattis hojii misooma sululaatiin Harargeen hamiin qabdu baay'ee beekamtuudha. Akkasuma nuti illee aanaa keenya baay'ee hanga Adaamaa deemnee ogeessi keenyaa fi qonnaan bulaan keenya muuxannoo achitti dabarsaa jira amma yeroo ammaa kana. Haa ta'u immoo nuti bara darbee baay'ees kaasee ammaan dura misoomni sululaa hojjetamaa ture. Haa ta'u gaarri ammatti argamnu kun aanaa dadar araddaa obbii takka sulula gaara araarsaa jedhamu keessatti. Inni kun gaarri kun qullaa ture. Bara darbe hojii kana eegallee bishaan lafa kana jala bishaan duratti guddaatu yaa. Sababa mancaatii bosonaatiin dhiqamuu biyyeetiin bishaan lafa jalaa kun dhabame. Amma immoo erga sulula kanaasitti kunuunsuu eegallee kunuunsa biyyee fi bishaan eega godhuu eegalle bishaan achi jala akka gabbatu ta'ee jira jechuudha. Kanaan qonnaan bulaalleen beekee hojii kana abbummaan akka waan kiyya jee qabatee sulula kana bahee osoo namni tokko uleen hin baasne ifii bihee hojjechaa jira. Ji'a ammajjii takka eegallee haga ammaatti akka aanaa keenyaatti araddaa 37 irratti kan sulula hojjechaa jiru. Kana keessaa immoo iddoo 3 gaara obbii kanarratti miinya irratti gaara hommee kan jedhamu irratti iddoo moodela taate. Bal'inni lafa hektaara sulula kanaa hektaara 719. Kana keessaa immoo kan sulula iddoon hojii irratti hojjechaa jiru hektaara 360 irratti hojii gosa adda addaa hojjechaa jiru. Araddaa kanaafis ta'e akka aanaa doobbatti hojiin qabeenya uumamaa wanti ta'e ibsamu miti dirqama hojjetu jechuudha. Uummanni lafa isaa jiraachuudhaaf oomishachee jiraachuudhaaf biyyee isaa kanaas eeggachuudhaaf akkaataan inni itti beekus biyyaa fi biyya abbaatu eeggata beeku uummanni aanaa doobbaadha jechuudha. Kanaaf uummatni akkuma agarte kana uummata gaarii as keessa jira bahi dalagadhu gaafa jennee duula qabeenya uumamaa kana labsinus bee kan hojjechaa jiru jechuudha. Kanaaf bara kana kaanatti sulula gurguddaa 6 kana kan habba 6 jira. Kan akka irra dhufnee kun jechuudha. Inni kun 6 sululli xixiqqaan immoo 40 jira. Ganda 42 qabnu keessatti gandoonni hunduu adda adda hojjechaa jira jechuudha. Kana keessaa gara kaanatti hektaara 14,000 ta'u uwwisuudhaaf bara kana hojjechaa kan jirru. Umni namaa akka walii galatti hirmaatee jiru gara nama 60,000 oliiti kan itti hirmaatee jiru jechuudha. Sulula tokkichaa kanarra humna namaa jiru agartanii gandoota hundarraa guyyaa boqonnaa lamaaniin alatti torbanitti guyyaa 6 baaniiti kan hojjechaa jiran jechuudha. Hojiileen sulula kana yeroo dheeraadha kan eegalee Harargeen kanarratti ni isin komatamtuutis ni isin amatamtuus baay'ee hojjechaa kan jiru ta'uu isaati. Akka aanaa dadaritti immoo keessattuu sulula kanaa wajji wal qabatee haala teessumaa wajji wal qabatee haala ji'oogiraafii kanaa wajji wal qabatee uummanni aanaa kanaa baay'ee jalqabumaa kanarratti hojjechaa ba'e jechuudha. Qotee bulaan aanaa kanaa yoo furannee ilaalle ispeeshaalaayiz godhee jira jechuudha. Sulula kanarratti hedduu hojjetan hedduu maandisa hojuma isaaniitu jechuudha. Hojummaan isaaniitu jireenyaaf jiruuf jireenya isaaniitu sululatti kan dipeendite. Sulula achi jiraachuu hin danda'an. Aanaa dadarittis everywhere bakka ta'e deemtee ilaalte kanaachi deemuu danda'a. Kana immoo gaheen wanni asirraa argatan yoo kan laallu taate arraan tana gaarreen adda addaa iddoon adda addaa bishaan biyyoon dhiqamuun dhaabbattee bishaan illee baay'ee iddoo adda addaatti burqaan bishaanii hedduu bahaa jira jechuudha. Hedduu bahaa jira. Bishaan san jallisiin itti fayyadaman. Amma aanaa kanatti yoo fudhatanii ilaaltan bishaan mootoraa irra guddaan fayyadaman. Gaara adda addaa akkanatti jallisiin akkanatti sululaan misoome kanarraa kabawutu jira. Kanuma akka jallisiitti ifumaaf oofatan jechuudha. Malee makanaayizeeshinii mootora illee itti dabalanii wanni biraan jiru moor bu'aa hedduu irraa argatanii jiranii. Gaarreenii fi sulullan aanota kanneen lamaanitti argaman hedduun hojii misooma sululaa kanaan kan hidhaman yoo ta'an iddoowwan madda galii qonnaan bultootaa fi dargaggootaa akka ta'uufis hojiileen qonnaa garaagaraan keessatti hojjetamaa jira. Muuxannoo kanas gara aanota godinoota biraatti babal'ifamaa jira. Baroota tanaan dura haalli ture misooma sululaa gaafa manni gaafa dalagee irraa galee boodatti biqiltuu bosonaatii fi kan dhaabee turaa galan. Amma waan waggaa kana wanni adda godhu barana misooma gaarri kun gaara akka adda qabannee gaara shaamii gaara kanarratti hojiilee muduraadha hojii nyaata beeladaa kan nyaata namaatiif ta'u
isa kanarratti baay'inaan isa dalaynee qopheessinee jirra wanticha biqiltuu nyaata horii qopheessinee biqiltuu nyaata namaaf ta'u qopheessinee jirra muduraalee baay'ee qopheessinee jirra isa kana gaara kanarratti hundeessinee hojii dhablee irratti ijaarree harkaan geenye akka isaan kunuunfatan irratti ijaaruudhaaf. Misoomallee itti dabalaa jirra jechuudha. Misooma keessattuu inisheetiivii akka naannoo Oromiyaattis akka naannoo federaalaattis gabbu'ee keessattuu Dr. Abiyyi muummichi ministeeraa keenya inisheetiivii kana sirriitti wabii nyaataa mirkaneessuudhaaf maaddii guutuu mirkaneessuudhaaf hojiileen jalqabame irraa dhandhamuu eegallee jirra jechuudha. Amma sulula biraa kan misoomsineetu jira. Kan carraa hojii uumuu irratti ijaarreetu jira. Kan irratti hojii jalqabnee hojii sana immoo fankishinaalitti goonee jira jechuudha. Bara kana gaafa kan hojjenne isa kana wal harkaa fuudhinsa gaggeessineeti kan biraa deemnu jechuudha. Ittiin deebinu misoomsinee uwwisnee biraa baana sana booda wal harkaa fuudhinsa gaggeessine. Waggoottan darbanis kan hojjenne akkanumatti hojii fiizikaalaa kan erga hojjennee booda yeroo ashaaraa magariisatti biqiltuun buufata 8 irratti qophaa'aa kan jiru kaanaa kanatti jechuudha. Achirraa biqiltuu finneen uwwisnaa sana booda ganda ni kana wal harkaa fuudhinsa gaggeessina tuttuqarraa bilisa ta'ee misoomaa jechuudha. Amma kan hin reefu sii kaasu as duuba jira. Inni sun misoomee jira. Bosona uffatee jira. Keessatti waldaanis gurmaanii beeylada kanniisaatiif wanti keessatti horsiisaa kan jiran ta'uu isaati jechuudha. Kanaaf waan bara tokko hojjenne kunuunsinee bira dabarraa amma kan agartan kana gaafa ashaaraa magariisaa biqiltuu dhaabuun labsamu isa kana uwwisnee wantoota akka avukaadootii fi muduraalee adda addaatiif isa kana qopheessaa jirra. Maantuu qonnaan bulaan keenya muuxannoo takkaan qonnaan bulaan godaanee beelaan godaaneeti. Ummata sana immoo inisheetiivii qamadii bara darbe hojjenneen qonnaan bulaan san manatti deebi'ee arra bishe lafti tiyya agabuu buluun qabdu jee qamadii hektaara 10,000 qonnee qonnaan bulaa san manatti deebisnee isa jalqabaa wabii midhaan nyaataa san mirkaneessine. Haa ta'u immoo inisheetiivii gosa adda addaatu jira. Kanneen keessaa misooma lukkuu killeen takka qarshii 15 turte. Amma guyyaa arraan tanaa baay'ina lukkuu nuti asitti inisheetiivii kilaasara adda addaa ijaarreen killeen takka qarshii 7 gad deebite qarshii 15 irraa. Inni kaan misooma dammaati. Misooma dammaa eegalleeti akkuma ganama argitan hojjechaa jira. Inni kaan misooma muuzii tishuu kaalchari. Akka aanaa keenyaatti dhugaa yoo dubbanne muuzni naannoodhaa kan duraanii firii 200 dhala. Firii 200 haati takka. Inisheetiivi muuziin tishuu kaalchariin ammoo firii 600 hanga 750 kan dhaltu. Isii takkitti yoo gurgurte qonnaan bulaan keenya jireenya isaa jijjiiratee lafa jimaa isaa qabu jimaa buqqisee isii dhaabaa jira. Gama kaaniin inisheetiivii gabbisa biyyeeti. Kanaan mana vermi kompoostii aanaan keenya illee xiyyeeffannaatti kannee horeen keenyaas xiyyeeffannaa kannee fi isa tokko istaandardii boksii 60 qabu parsantaa 60 irra gahee jira. Inni kaan ammoo hojii eegalee ka boksii 40 inisheetiivii aanaan kophatti qabatee jechuudha. Istaandardii mootummaatii gaditti kaaf ni hojjennaa jedhanii dargaggeessaaf carraa hojii humna jedhanii achirratti kan hojjetamaa jiru ta'uu isaati. Kanaan jiruu fi jireenya keenyaa uummanni keenya kan bara darbe beelaan buqqee arra mana isaa deebi'ee jira. Godina Harargee lixaa fi bahaatti hojii misoomaa fi kunuunsa gaarreenii fi sululan irratti hojjetamaa jiran jijjiirama jireenya hawaasaaf bu'uura tahaa jira jedhameera. Madaala uumama naannoo eegsisuu fi oomishaa fi oomishtummaa qonnaan bultoota akka fooyya'u taasisaa jira. Hojiin misooma sululaa waggooggaadhaan godina keenyatti ni hojjetama. Beekamaadha godinni Harargee lameen keessattuu hojii misooma sululaatiin muuxannoo gaarii qabnaa muuxannoo kanas dabarsaa turre jechuudha. Keessattuu aanaan jalqaba hojii misooma sululaatiin muuxannoo cimaa qabu aanaa Doobbaati. Aanonni hundi sadarkaa aanaa 15 qabna. Aanaa 15 aanota gammoojjiirraa kan hafe bal'inaan hojii misooma sululaa kana waggooggaan hojjetamu. Aanaa gammoojjiirrattis ni hojjetama. Garuu sadarkaa aanota baddaa sanaa miti. Hojiin kun waggooggaadhaan jijjiirama qotee bulaa keenyaa fideera. Lafti duraan Harargee irratti hongee bal'aatu nu mudachaa ture. Lafti mancaatee turte. Lafa ofiif mancaaf deebisnee dhaabuu qabna karaa jooni. Biyyee fi biyya ofii abbaatu eeggataa jira qotee bulaan keenya. Biyyeedhaa fi biyya ofii. Yoo biyyee eegnee qofa oomisha sanirraa argachuu dandeenya. Lafti tabba qaba Harargee irratti. Lafti bahii fi bu'ii qaba. Bahii fi bu'iin kun immoo yoo misoomni irraa dhabame, yoo mukkeen irraa dhabame, yoo daagni sirriitti hidhamuu baate galaanaan dhiqamee dhumu. Galaanaan dhiqamee yoo dhume oomisha irraa argachuu hin danda'u. Kanaaf eeggachuu lafa duraan balleessine eeggachuu qabna karaa joon waggooggaan hojjetamee jira. Hojiin qabeenya uumamaa kun iddoo hojjetamee booda qamadii boneellee duraan hin turre sunillee yeroo ammaan kana qamadii boneellee misoomaa jira jechuudha. 2013 yogguu eegallu lafa hektaara 4,000tiin jalqabnee hamma
92,000 geenyeerra jechuudha. Kun egaa maal agarsiisa? Hojiin qabeenya uumaa waan hojjetamee fi gaarreewwan keenya waan hidhamanii fi bishaan dhufu suni gasseena malee bifa lolaatiin hin deemu jechuudha. Bishaan gasseenu sun immoo daawun istiriimii warra karaa dakaatiin jiraniif bishaan lafa jalaa ni gabbata. Bishaan lafa jalaa gabbate saniitiin immoo qamadii jallisii bonee sana fayyadamuu dandeenyeerra. Kun immoo jiruuf jireenya qonnaan bulaa keenya illee jijjiiree jira. Lafti Harargee akkuma isin agartan lafti isaa tabba baay'een isaa. Kanaaf hojiin kanaan dura waggoota walitti fufiinsaan waggoota 3 waggoota 4 sanaan duras jechuudha. Hojiin misooma sululaa hojjetamaa ture. Qonnaan bulaan keenya maandisa jechuun ni danda'ama. Akkaataan inni itti tabba kana hidhee daaga hidhee hallayyaa hidhee akkaataan ittiin istiraakcharoota adda addaa kan jiidha qusatan mataa isaatiin jechuudha ofii isaatiin akkaataan inni ittiin hojii sana irratti dalagee hojiin tabba irratti dalagamaa ture san immoo bishaan lafa jalaa gabbisuu wajjin wal qabatee dhiqama biyyoo ittisuudhaan wajjin wal qabatee bosonni immoo biqiltuun dhaabbamaa ture immoo qilleensa gammoojjummaa hamaa ture san jijjiiruu wajjin wal qabatee akkaataan ittiin bonarratti ispeeshaalii bonarratti jallisii qamadii Harargee irratti kanaan dura hin beekamne hin yaadamne jechuudha. Hin yaadamne bal'inaan waggootii 3 kan kallattii keessattuu kallattii mootummaan keenya paartii badhaadhinaatiin hundaa'e kaayeen inishitiifoota qamadii irratti akkaataan nuti waggarraa waggatti karaa adda ta'een karoora nuu kenname olitti jallisii qamadii bishaan lafa jalaa gubbaatti hidhameen gabbachuudhaan dakatti qamadii oomishuu akkaataan itti dandeenyee fi san qofaa miti harooleen babal'oon gogee ture jechuudha. Gogee ture kan akka hara carcar jechuudha. Kan itti deebi'ee amma misoomee qurxummiin baay'een keessatti walaraa jirtuu fi hara guddaa jechuudha. Baay'ee hara guddaadha haroota jiran. Haroomaa irrallee caala dhugaa dubbachuudha. Inni sun akkaataan itti deebi'ee fi hojiin qabeenya uumamaa irratti dalagamaa jiru qabatamaan uummanni keenya kan jijjiirame irraa argate. Hawaasni keenya gurmaa'ee tokko tahee hojii misooma sululaa yookiin eegumsa biyyee fi bishaanii hojjechuudhaan jijjiiramni qilleensaa yookiin roobni yeroo isaa eeggatee akka roobuu danda'u godhee jira. Lammaffaa irratti immoo haroowwan dur badan laggeewwan dur goggogan akka deebi'an taasifamee jira. Kana keessaa inni guddaa fi inni ijoon haroo Harammayaa akka fakkeenyaatti fudhannee kaasuu dandeenya jechuudha. Inni kun bu'aa hojii misooma sululaa yeroo bonaa hojjetamee fi akkasumallee hojii ashara magariisaa yeroo gannaa tarsiimoo muummichi ministeeraa keenya baasee gabbuuseen hawaasni godina Harargee Bahaa fudhatee hojjechuurraan kan ka'e jijjiiramni kun dhufee jira jechuudha. Lammaffuu jijjiiramni guddaan inni dhufee jijjiirama qilleensaati. Waqtiin roobaa jijjiiramuu isaati yookiin immoo madaalawaa isaa eegee roobuu isaati jechuudha. Kanaanis maddi adda addaa laggeen kaleessa goggogan deebi'anii akka maddan ta'ee jira. Bineensi bosonaa kaleessa badan deebi'anii akka biyya isaaniitti qe'ee isaaniitti deebi'an ta'ee jira. Akkasumallee gaarreen kaleessa qullaa turan bosonaan uwwifamanii qabeenyi bosonaa akka misoomu uwwisni bosonaa akka guddatu taasifamee jira. Kana qofa osoo hin ta'in akka godina Harargee Bahaatti haalli teessuma lafa godina Harargee Bahaa bu'aa bayii qaba. Toopogiraafiin isaa guddaadha. Dhiqamiinsa biyyee fi bishaaniif saaxilamaadha jechuudha. Akkasumallee godina wabii midhaan nyaataa hin mirkaneeffanne ture jechuudha. Haa ta'u garuu hojii misooma sululaatiin waggoottan 3 kana kaafne yoo ilaalle keessattuu oomishaaf oomishtummaan dachaan dabalee jira jechuudha. Hojii sululaa daagaa hidhuu qofa osoo hin ta'in hojii baayoloojikaalaatiinis bakka bu'a. Waggooggaadhaan biqiltuun ashaaraa inisheetiivii ashaaraa magariisaatiin sagantaa idileetiin waggooggaadhaan ni dhaabbama. Kanarraa immoo jijjiiramni qotee bulaan keenya argachaa jiru guddaa. Kuni maali tokkoffaa bishaan lafa jalaa dabalee jira. Namoonni gaaraan gad hojjetan ooyiruu qaban yookiin immoo maasii qaban sirriitti oomishni isaa dabalaa jira. Bishaan dabale saniin immoo jallisiin isaa waggooggaadhaan qamadii ittiin oomishaa, jimaa ittiin oomishaa, kuduraa ittiin oomishaa, wantoota hedduu ittiin oomishaa jira waan ta'eef jijjiirama hedduu fidaa jira. Inni biraan maasiis gaagura kanniisaa naannoo sanitti fanniseeti qotee bulaan ammaan tana duraan bosonni hin turre rakkoo adda addaati ture. Gaagura kanniisaa argachuu hin dandeessu Harargee keessatti. Amma immoo gaagura kanniisaa naannoo sanitti fannisee damma argachaa jira. Kanaaf bu'aan bosonni qabu, bu'aan misoomni sululaa qabu, bu'aan eegumsi biyyee fi bishaanii qabu bu'aa gurguddaa akka ta'e qotee bulaan keenya itti amanee ji'a 2 murteesseeti itti seenaa jechuudha.
qotee bulaan Harargee yoo osoo wanni tokko laaltan gaara tokko laaltan waan suuraa harkaan kaafamee fakkaata. Dizaayin godhanii suuraa namni harkaan tolchee fakkaata jechuudha. Kanaaf yoo barbaadan odaa irratti hojjetu, yoo barbaade fakkii baatiitii irratti hojjetu, fakkii ji'aa irratti hojjetu, waa hedduu irratti hojjechuu danda'u jechuudha. Kanaaf haalli itti hojjetan bara kana keessattuu naannoo hektaara 226 fi 500 irratti ni hojjenneeti qabanne almost gara xumuraa deemaa jirra. Nuti amma yeroo ammaan tanatti istiraakcharoota jiidha qusatan istiraakcharoota garaagaraa naannoo kiiloomeetira 97 ol ni hojjennee amma parsantii 90 ol hojjennee irra laaltanii jirtan miidiyaa irrattis bifni ittiin hojjetu qotee bulaan Harargee maandisaa doozara qotee moo namaatu qotee itti ajaa'ibsa yookiin immoo si garrama jechuudha. Wanni isaan hojjetan wanta nama ajaa'ibsu hedduu hojjechaa jiran waan ta'eef waggoodhaan hojiin isaan hojjetamaa jiru kun jijjiirama qilleensaa keessattis jijjiiramni qilleensaa miidhaa akka hin finne ittisuu keessatti gahee olaanaa qaba. Gabbina biyyee keessattis gahee olaanaa qaba. Kuufamni bishaanii yookiin immoo bishaan akka dabalu gochuu keessatti gahee olaanaa qaba. Oomishaa fi oomishtummaan qotee bulaa keenyaa akka dabalu gochuu keessattis gahee olaanaa qaba. Gammoojjummaa fi hongee yeroo asaanaa kana irra deddeebiin mudatu qolachuufis falli jiru qabeenya uumamaa kana misoomsuudha. Eegaa gaarreenii fi sulullan bara kana hirmaannaa uummataan misoomanis ashaaraa magariisaan uwwisuuf gamanumaan qophiin taasifamaa jira. Daaga qofa hojjechuun ta'e osoo hin ta'in immoo bosona waggaa bonarratti daagni irratti hojjetame akkamiin biqiltuudhaan uwwisna. Biqiltuu bosonaa qopheessineerra naannoo waliigala miliyoona 413 biqiltuu bosonaati jira, biqiltuu muduraati jira, biqiltuu nyaata beelladaati jira. Bosona kana immoo biqiltuu bosonaa qofaan uwwisuudhaan keessaa bahuu hin dandeenyu. Jiruuf jireenya uummataa jijjiiruu hin dandeenyu. Kanaaf biqiltuu muduraa bal'inaan bara kana naannoo miliyoona 60 ol akka godina keenyatti bosona kana bakka misooma sululaa irratti hojjenne kana ni uwwisnaan jenneeti karoorfannee biqiltuun bal'inaan qophaa'aa jira. Kan immaan tana qophaa'uun irra jiru hundi qophaa'ee jira. Wantoota biqiltuu dafee gahan kanneen akka paappaayyaa, kanneen akka zayituunaa kana biqiltuulee dafanii gaaniitu hafeen alatti biqiltuu biraa kan bosonaatis kan muduraatis bal'inaan kan giraaftii ta'ullee avukaadoo fi maangoo amma giraaftii gochaa jira bal'inaan itti deemaa jirra waan ta'eef jijjiiramni gama kanaan jiru jijjiirama guddaadha. Qotee bulaa keenyas irraa dandamataa jira. Ittis gammadeeti kan hojjechaa jiru waan ta'eef ani qotee bulaa keenyaafis wanni hin dhaabu ogeessa keenyaanis wanni hin dhaabu waan bona hojjenne kana gannaa hojii biqiltuu dhaabuutiin biqiltuu ashaaraa magariisaatiin biqiltuu idileedhaan dhaabbatuun bal'inaan itti deemee dhaabuun akka irra jiraatu biqiltuu dhaabbate immoo kunuunsuun akka irra jiraatu kana akka dhaamsatti dhaamuudhaan barbaada waan ta'eef waan gaariidhaatu jira jechuu kaasuu barbaadeeti. Gaarreen Harargee kanatti uummanni irratti lafa uummanni akkatti ifaajee gaara namni yeroo tokko dhaqee ol ba'uuf rakkatu kan isaan galgalaa ganama irratti bobba'anii isa akkatti daaga hidhuudhaan hallayyaa hidhuudhaan istiraakcharoota adda addaa kan jiidha qusatan akkaataan isaan itti hidhan sana irratti muduraalee adda addaa abukaadoo, maangoo, aappilii osoo nafin isa kanaan gaara kana booda gaara kanaan isa kanaan dhaabnee tokkoffaa karaa jijjiirama qilleensaa fiduu keessattis akka nu fayyadu. Lammaffaa nyaata uummanni keenya daa'imman isaanii irraa akka nyaatan madda galillee akka ta'uu danda'an irraa akka gurguratan gochuudhaaf san qofaa miti bosona san keessatti qinisheetii fi mootummaan keenya kan gaagura ammayyaa jechuun bal'inaan itti galchine achuma keessatti citaa mataa isaa akka biqilu goonee furtisa Harargeen ni beekama furtisa looniitiin beekamaadha waan ta'eef wanni amma mootummaan keenyas xiyyeeffannaan kallattii kaayeen karoorota misoomaa gurguddaa gadi buusen nutis immoo waan qabnu irratti potenshaala keenya sirri sakattaanii bishaan qabna lafa qabna gaara keenya yoo maaliif yoo oolchine uummanni keenya caalmeetti irraa fayyadamaa ta'uu danda'a karaa jedhuun sirriitti kan hojjechaa jirruu fi muuxannoon qabeenya uumamaa gaarreenii fi sulula kunuunsuu godinoota kanneen lamaanitti eegalame kun godinoota naannoo Oromiyaa biroottis babal'achuun hojjetamaa jira. Eegaa hidhaawwan daagaa gaarreenii fi sulullan kanneen irratti hojjetamu haramiinsa biyyee sababoota garagaraan uumamu hambisuun gabbina biyyee albuuda gaarii qabu dabaluu keessatti gahee mataa isaa bahachaa jira. Madirtinu manira, oidirtinu manira, yabo kadira managote. Allavo ozo dila vilenza. Khumi baranda ga dunya namagote. Daruma angarida, ilma badu bajisu.
dardarumma ani gabda gai khomi lola daga rabbuma zialisu awisa biladima hoy bilasi tole boni gai ila adi dare nagar gai